Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa gaaffii hordoftoonni koo baay'een osoo nu daleeydanii na gaafattan irratti hunda dura egaa gaaffiiwwan isin na gaafattaniif yeroodhaan dalagee isiniif dhiyeessuu dhabuu kootiif dhiifama isin gaafachaa hojii biraatiin waan hin biizii ta'eef jecha. Gaaffiin gilgaala takka tuqaa kudhaniitis akka armaan gadii ta'a. Gaaffii tokkoffaan akkana jedha. Dura guutuun mana barumsaa tokko qalama cuquliisa bitame keessaa walakkaa kuusaa keessaa baaftee walakkaa jechuudha. Walakkaa kuusaa keessaa baaftan keessaa 12 barsiisotaaf kennitee kanaaf immoo 14 of biratti hambistee kan jedhudha. Walumaa galatti qalamoota meeqaatu bitamee ture kan jedhudha. Qalamoota meeqaatu bitamee ture kan jedhu yoo ta'u, mee gaaffiiwwan kanaas akkaataa isaan itti dalagaman kunoo haa isin garsiisu. Tole gaaffii tokkoffaanis haalli dalaggisaa kana fakkaata. Qalamni waliigalaa yoo fudhanne yaadhaa jennu qalama bitamee jiru sana hin beeknu waan ta'eef qalama achi keessaa baafame sana immoo xaadhaa jennu. Haa ta'u ammoo qalamni waliigalaa yaa jennee qalamni achi keessaa ba'e xaa yoo jenne qalamni waliigalaa yaa jenne san bakka lamatti yoo qoodne qalama achi keessaa ba'e san ta'a jechuudha. Innis maaliifi walakkaa qalama duraan achi keessa tureetiif ba'e waan ta'eef isaan xaa jennee. Haa ta'u immoo xaa kana jechuun ida'ama gartee qalama 12 kan barsiisotaa hiramee fi qalama 14 kan barsiiftuu biratti hafe yoo jenne waliigalli qalamoota 26 ta'a. Qalamoonni waliigalaa 26 achi keessaa ba'e kun eega beeknee booddee qalamoota waliigalaa achi keessa immoo kan ba'ee fi kan ture kan waliigalaa kan bitamee beekuudhaaf yaadhaan bakka buufnee ture jalqabatti yaa jala lamaa yoo jenne yaan bakka lamatti qoodamee qalamni ba'e san 26 yaa jala lamaa walqixa 26 jenne yaa kanas lamaan baay'ifne 26 lamaan yoo baay'ifne asitti lamaan badaa yaan keenya walqixa ni ta'a. 26 baay'isuu 2 yaa walqixa ni ta'a 52 ta'a jechuudha. Akkasuma gaaffii lammaffaa irratti yoo deemne maarkarii yookiin qalamoota kan jedhudha gaaffiin. Qalama waliigalaa yookiin maarkaroota waliigalaa xaa haa jennu. San keessaa immoo takka irraa afuraffaan diimaa akkasuma takka irraa afuraffaa diimaa san irratti yoo 24 daballe halluu cuquliisaa kan jiruu fi 76 immoo halluu keelloo kan jirudha. Waliigalli isaa ida'amni waliigala isaa xaadhaa jechuudha. Akka kanatti hogguu walii taane isa xaa biraa qabu takka irraa afuraffaa fi takka irraa afuraffaa xaa kan jiru kan wal biratti himne lama jala afuraffaa xaa ta'a. Lama jala afuraffaa xaa immoo walqixa xaa asitti waan jennee turreef walqixa xaa kanaas gamanatti hogguu as finnu lama jala afurii xaa irreessuu xaa jennaa. Asitti immoo 24 fi 76 hogguu waliidamu dhibba ta'a. Dhibbi kun hogguu mallattoo walqixaa tanaa achi dabree xaan ammoo gamana hogguu as dabru negatiiva ta'a. Dhibbiin kun ammoo 24 fi 76 walitti hidhame kun gaafa walqixaa achitti dabru negatiiva dhibba takka ta'a. Asumatti egaa yoos deebine ammas lama xaa jala afurii irrisuu xaa kan jiru kuni gaafa seera firaashiniitiin daleenu maal ta'a? Negatiiva xaa jala lamaa ta'a. Negatiiva xaa jala lamaa walqixa ni ta'a dhibbaati. Gama lachuutu maal goona gaamma lamaan baay'ifna. Gama lachuutu lamaan yeroo baay'ifnutti lamaan badaa as akkanumaafuu negatiiva xaadha. Dhibba baay'isuu negatiiva lamaan baay'ifna asittillee negatiiva lamaan eega baay'ifne asitti
lama lamaan badee negatiiva lamaan baay'ifna waan ta'eef asittis xaan keenya kophatti hafaa dhibba takka negatiiva baay'isuu lamaa jechuun walqixa 200 ta'a. Tolee gara gaafii sadaffaatti yoo deebines gaafiin sadaffaanis bifuma kanaan kan mul'atudha. Innis takka irra sadaffaa ida'uu lama irra shanaffaan walqixa takkaa yoo jenne kunis seera firaashiniitii yoo dalagnu takka baay'isuu 5 ida'uu 3 baay'isuu 2 walqixa ni ta'a 10 takka jala 3 baay'isuu 5 immoo 15 waan ta'eef 10 takka jala 5 ida'uudhaa walqixa takka jenna. Kana jechuun xaan walqixa ni ta'a. Asittis 10 takka jala 15 achi dabarsinee takka hir'isuu 10 takka jala 15 yoo jenne kan nu hafu 4 jala 10 takkaati jechuudha. Kanaafuu deebiin gaafii sadaffaa 4 jala 15 ta'a jechuudha. 4 jala 15 ta'a. Gara deebii gaafii afuraffaatti yoo dhufne tole egaa yeroo keenyatti fayyadamuuf jeeti malee gara gaafiittiif duuba deebi'ee silaa gaafiillee isiniif dubbisaatiin dalagaan jira. Deebi'uma qofa isin garsiisuu akkamiin dalagamee akka argame. Gara gaafii afuraffaatti yoo dhufne gaafii afuraffaan 3 irra afuraffaan walqixa 75 ja'a. 3 irra afuraffaan walqixa 75 eegatee jennee 75 ida'uudhaan walqixa 100 ta'a. Xaa ida'uu 75 hir'isuu 75 walqixa ni ta'a. 100 hir'isuu 75 xaa yookiin immoo deebiin gaafii afuraffaa 25 kan ta'udha. Akkasuma gaafiin shanaffaa yoo dhufne ilaalle gara gaafii shanaffaatti 2 irra 3 ida'uu takka irra 5 ida'uudhaa walqixa takkaati. Kunis muuza bitame san keessaa muuznis 2 irra sadaffaan laaqana irrattii fi takka irra shanaffaan immoo hiraata irratti yoo ta'e kanaaf hangame kan jiru kanaaf isaan xaadhaan bakka buufanneeti walqixa takka jenna jechuudha. Walqixa takka jechuun keenya firaashiniin jalaa kun amma fakkeenyaaf 3 baay'isuu 5 walqixa 15 yoo jenne 15 irra 15 haa gubbaatis 15 ta'e 15 irra 15 jechuun takka waan dhufuuf asitti takka kan nuti jenne. Egaa qaxxaamura mala firaashiniitiin walii da'uutiin dalagne inni kun 2 baay'isuu 5 fi 3 baay'isuu takka walitti hoguudhaan 13 jala 15 kan ta'u isa jalaatti 3 baay'isuu 15 jenna waan ta'eef 13 jala 15 ida'uu xaa walqixa takkaa kan jennuu fi walqixa takkaa eega jennee booddee akkasuma 13 jala 15 hir'isuu 13 jala 15 walqixa xaa ida'uu xaa eega jennee booddee takka hir'isuu 13 jala 15 jenna jechuudha. Takka hir'isuu 13 jala 15 jechuun walqixa ni ta'a 2 jala 15. 2 jala 15 kun muuza osoo hin nyaatamin hafee jechuudha. Isa waa'ee gaafiin waa'ee muuzaa kan dubbatu sana irratti. Inni itti aanu gaafii jahaffaadha. Mucaan barattuu turte takka mana barumsaatti gaafa deemtu mana isaanii irraa kaatee dheerina karaa sanirraa harka 3 irra shanaffaa gaariidhaan deemti. Kiiloomeetira takka immoo miilaan deemti jedha. Kanneen yoo walitti ida'amni isaa xaataa fageenya karaa san hin beeknu waan ta'eef fageenya karaa san 3 irra shanaffaa miilaan gaariidhaan yookiin gaariidhaan deemte. Kana jechuun kiiloomeetira tokko immoo miilaan kan deemte kiiloomeetira tokko kana achi dabarsineeti asii jijjiiramaa xaa bakka buufanne kana gamana dabarsinaa jijjiiramaan kun gaafa as dabru mallattoo hir'isuuf biraa qaba. Kiiloomeetira takkaan kun immoo gaafa achi dabru mallattoo negatiiviif biraa qaba. Kana jechuun seera firaashinii hir'isuutti yoo fayyadamu 3 baay'isuu takka hir'isuu 5 baay'isuu takka jenna. Kana jechuun 3 xaa hir'isuu
sadii xaa hir'isuu shan xaa wal qixan jala shanii wal qixani ta'a negatiiva takka eega jennee booddee asii lama sadii hir'isuu shanii jechuun negatiiva lama ta'a. Negatiiva lama xaa jala shanii negatiiva lama xaa jala shanii wal qixani ta'a. Negatiiva takka gama lachuutu negatiiva shan jala lamaa asittillee negatiiva shan jala lamaatiin baay'ifna. Kana booddee asitti eega baay'ifnee jijjiirama qoftiin kophaatti hafa. Asii shaniin badaa lamallee lamaan badaa jijjiiramaan xaan kophaatti hafaa xaan keenya wal qixani ta'a. Asii negatiiva takka baay'isuu negatiiva shanii wal qixa poozitiiva shan ta'a. Poozitiiva shan jala lama jechuun lama tuqaa shan ta'a jechuudha. Kunis deebiin isaa lama tuqaa shan ta'a. Deebiin gaaffii jahaffaati. Gara deebii gaaffii torbaffaatti yoo dhufne gaaffii torbaffaan shan jala saddeeti akka reeshoon barsiiftuun san gumiiwwan barattoota herregaa fudhatte irratti gumiiwwan barattoota herregaa san keessaa waliigalli isaanii 40 san keessaa 5 irra 8ffaan dhiirota yoo ta'an 5 irra 8ffaan dhiira akkasuma ida'uu 5 irra 8ffaa xaadhaa yoo jenne 5 irra 8ffaa xaa kan hin beeknu waan ta'eef yookiin 5 irra 8ffaa waliigalli barattoota keenyaa 40 waan ta'eef 40 jala 8 5 baay'isuu 40 jala 8 jechuun 5 ta'a. 5 baay'isuu 5 jechuun 25 ta'a. Ida'uu ta'a wal qixa 40. 40 immoo barattoota waliigalaati. Then 5 baay'isuu 5 ida'uu ta'a wal qixa 40. 5 baay'isuu 5 jechuun 25. Asuma 25 irraa 25 yoo hir'ifne ida'uu 5 jennee wal qixa 40. 40 hir'isuu 25 wal qixani ta'a. Xaan keenya wal qixa 15 ta'a jechuu kana jechuun baay'ina barattoota dhiiraa kan gaafatamne san 15 ida'uu 25 40 ta'a jechuudha. Gumiinsaan barattoonni warri dhiiraa 15 fi warri shamarranii 25 walitti 40 ta'uu isaan nu agarsiisa. Inni itti aanu gaaffii 8ffadha. Gaaffiin 8ffaan 8 guutuu 3 irraa 4 hir'isuu 4 guutuu 4 irra 5ti. Kana jechuun gaafa walirraa hir'ifnu 3 guutuu 19 jala 20 ta'a. Kana jechuun sila baaldiin san jechuudha. Baaldiin inni lammaffaadha. 8 guutuu 3 irraa 4 fuudha waan ta'eef 4 guutuu 4 irra 5 hogguutti neeyne wanni isa guutuudhaaf irraa hafu 3 guutuu 19 jala 20 ta'a. Tole egaa hordoftoota chaanalii barsiisaa Jamaal, hordoftoota Qoqqaalii warreen gartee miseensa chaanalii kanaa hin ta'in chaanalii kanaaf saabskiraayib akka gootan akkasuma warreen miseensa taatan laayik sheeridhaan akka kana cinaa dhaabbatanii jaa gaaffiiwwan nu isin rakkisu hunda sadarkaa kamittuu takka kutaa takkarraa jalqabee hanga kutaa olaanaa hanga kutaa 12tti ta'e jennaan waanuma gaaffii isinitti eegama herregaatis ta'e gama barumsa biraatiin nagaafadhaa gaaffii barbaaddanuu isiniif hin dalagaa baay'ee galatooma baay'ee naaf jiraadha.